بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة إسلاما قسم إلمان أورمو بيا دنيا كان رفعتني جرتن نجيني كي نكان كبجاتي في كان جلالا سناكا كبو إيجا أكو أبي كمو يوم دبان جنسي وانتو تكينو كاسو تجرا إدّا ملي تنّچن نيغويرن إدّا ملي تنّچن نيغو خنافي تبيغنا نوتي تنّچ ميتي إدّا ملي إدّا كينيا تتوكو فون كينيا تتوكو إيجا كينيا توكو إلمان أبّاتو كوتي أبّاتو قرّارا لنّي أبّان كينيا أورمور إلمان أبّاتو كوتو أفاول واللالي غفو ولتي تايه والدينون فتي أكا نياباتو وللالا جراي چورا إسا كنمو تغاجرو في حالا جرو ولتمني والسرسون برباچسات واي دبي كينيا غا وغاري باولا ساجر واي دبي كينيا واي ركو كينيا واي ركو أمة أورمو umman oromo rakko amma mi kessa derbe rakko aga mi kessa kajiru undu wanko baka buda wa walitim nun kam garu akamita kake sabanu fi malina kake sabanu tum gafenu tite malina kake sabanu fa akamita rakko kana ke sabanu tu gafenu tite iyumma faqirumma miskinumma rorro hirar rabbina marrakai alhamdulillah jette batate te sachura kana zikri da fi duai dan ke sabata ibada dan ke sabata rakko fi rorro rabbin sirrakaw rabbi topsite minda isarra barbadde rabbi nimmo kada tege sabata jur garu rorro ummata kenya rorro nurragaw fi rorro gabrumma ilmana marra namarragaw kanitin ke sabani tokko wali galte da walla getif tokkumma da qabsoran ke sabaw wajura isa kana mo manni kenya hagam kuba kaba hagam tummo kuban kabu hagam tube ka hagam tumbeku qabsoran akatike saban fakkenya gurgudda wali kamna harra ummanni kenya wollon wagari balama yumiti wagari bafur oromo wollo erga chabe erga rorro matati bachutti kay rorro ilmana ma matati bachutti kay wagari bafur la ko sisira umman oromo harra dachi sarati biya basati rati akka biya qubata to koti akka wan qubatu tayeti akka wan bakata biya bira ke sajiratutti bibirrata jirata chuda guyya to ko haragal fatem be umman oromo wollo rorro achirra kaytu gabrumma achirra kaytu ummata oromo hunda walinge jira garu rorro fi gabrumma umman oromo wollo kaysa jiru umman oromo kamiyu gabrumen be ko kasiti rorro achirra kaytu fakkinsa rakko achi jirutu wallagatti darbe achirratisi ummata bukkise ummata ajjesa jira chudo ummanni wallagga fi ummanni guji fi ummanni wollo akka wan qubata biya birarra rufechi keessa qubsifameti bibirrata jirata jechuudha osoo qabeenya saatti lafa saatti beekumsa saatti haara ingalfatin utuu guyyaa tokko afuuratti hin baafatin roorroon alagaa roorroon namni itti roorrisu akkasittiin irriba sadorkee jireenya sadorkee jiraachaa jira yoo maqaa fi hayyoota keenya furmaata kana gaafanne hayyoota nuti qabnu hayyootuma isin beektan kanaadha hayyootuma isin beektan waa'ee ummata oromoo walloo rakkoo isaa yoo gaafatte walloon oromoodhaa iyyuu hin beeku walloon oromiyaa ma keessa jiraataa iyyuu hin beeku naannawa amaaraa jedhee sittaasa yoo gaafatte hayyoota nuti jala hiriirru kan hayyoota nuti dibbeereemnu halkanii guyyaa hayyoota keenya innee warra nuti fuuldura qabanne akka gaachanaatti akka faachaatti of fuuldura qabnee deemnu kanatu isaanuttu roorro Itoophiyaanistii jalatti nu hidhaa jechuudha maqaa Itoophiyummaatiin eenyurraa kaasi abbaa fedhe ijatti itti himneeti dhugaa jiru qabsiifna har'a baqqaleen faa obbo Jawaar faa kan isaan fakkaatan warri biyya alaa keessa naanna'ee waan hedduu haasaa jiru maqaa Itoophiyaa maqaa jaarsummaaf maqaa nagaatiin har'a waa'ee walloo yoo gaafatte sitti himan dhumaa jiru edhu malee akkamitti akka roorroo dhumaatii kanarraa kaasan yoo gaafatte sitti himan roorroo mana dhufee qawweedhaan si ajjeesu silaa qawweedhaan ofirraa deebifta jarri warri Itoophiyummaadhaa fi Itoophiyaanistii sitti faarsan garuu warri Itoophiyaa suphan garuu maqaa qawwee miti maqaa aaduu billaa ablee tokko kaasuun jaallatan kanammoo uummanni oromoo hagam quba qaba warri silaa hayyoota keenya jennee jala hiriirru kuni isaan karaa biraa kutannurkaa ba'an moo isaan gaafii namatti ta'a daldala siyaasaarra jiru moo yoo oromoon bilisoomte yoo oromiyaa wala boomte waan daldalatanii nyaatan hin qabanii jarri kun tarii akkasii laata kana yaadaa jiru yoo akkas ta'e yaaqii kwaanii fillaayi oromiyaan bilisoomtee naan qabeenyi oromiyaa keessa jiru oromoo miti afrikaa kana waggaa 50 ol jiraachisuu danda'a tun hojjetin albuuda oromiyaan qabdu silaa biyyarra deemanii kadhachuu miti albuudumti oromiyaan qabdu kuni silaa ummata afrikaa kanayyuu waggaa 50 ol jiraachisuu danda'a warqee laga shaakkisoo faa fudhu yaaqii fincaa galgal gibee faa fudhu fincaa horroo faa fudhu yaaqii
laga soor fudhu yaaki bosona oromiyaan qabdu qabeenyi oromiyaan qabdu sila afrikaa kana iyyuu waggaa 50 jiraachisa garuu warri maqaafnuuf hayyoota jennu hayyoota jechuun sila waan gara fuulduraatti dhufaa jiru nama akeekee ummata qabsiisuu danda'u waan gara fuulduraatti jiru waan gara fuulduraatti dhufaa jiru hayyoonni keenya nuun akeekan hakeeki isaanii suma bara 2018 bilisoomne jedhanii harka reebanii sirbanii gabrummaatti deebisanii nuun kan ta'e akkas ta'e alhamdulillahi rabbil alamin garuu waan rabbiin nutti fideef rabbitu beeka rabbiin roorroo kana ummata kanarraa haa kaasu ummanni keenya silaa osoo wal dhaga'e osoo tokko ta'e wal tuffachuu dhiise gurra waliif kennee tokkummaadhaan amantii wal qooduu dhiise maqaadhaan wal qooduu dhiise gosaaf kutaa wal qooduu dhiise diina isaa irratti fuuleffate bareedaa ture silaa oromoon hanga kana gabrummaa jalan ta'u maaliif ree hayyootatu qawween hin barbaachisu nuun jedhe ka qawween maaliif hin barbaachisu qawween ilma keetii kanati siree irra ciiftee argattuuf bilisummaan ilma keetii moo intala keeti arra ummanni walloo walakkaan dhumeera jechuudha achii ba'e immoo wallaggatti darbeera innis walakkaan dhumaa jira isaanuu balbala keessaaf duubaan cufatanii bosonatti galan waan qaban qabatanii maalee guree sila soo du'aa jiru mee ummanni gujii maal keessa akka jiru ummanni walloo maal keessa jiru giddugaleessi oromiyaa maal keessa akka jiru warri hayyoota jedhamee biyyarra naannaa jiru farda yaabbataa jiru bulloo yaabbataa jiru kun quba qabu bulloo yaabuu miti samii xiyyaara pilaaneetii biraatuu yaabbattan iyyuu yoo oromoodhaaf qaawwa tokko hin banin ummanni maal isinirraa eega ummanni maal isinirraa eega qulil haqu walau kana murran dhugaa dubbadhaati du'a wal bira qabdanii naasayinaati Itoophiyaanistii hin barbaadu Oromoon Itoophiyummaa hin fudhatu tole jedhee hin fudhatu dhiigii Oromoo fi Itoophiyaa walitti hin deemtu ijaaf adaamiidha ga'e ummanni sun dhugumati Oromoo wajjin diimokiraasiidhaan federaalizimiidhaan biyyattii keessa jiraata hin jiraatu maaliif jire isaan ijoollee waaqayyooti ka waaqa biraa ergamne jedhanu namni ni tubee waaqayyotti bu'e jedhan isaan ijoollee Solomoonawaati balaayinnati barbaadu dhuguma ilmaan naftanyaa kun dhuguma Oromoo wajjin jiraatti diimokiraasii wal qixxummaadhaan hin jiraattu mee obbo Baqqaleen Faasaa kan akkamitti fudhatume mee akkamittiin dhuguma diimokiraasii achi keessatti diriirsina Itoophiyaa keessatti mee Jawaar Faa mee akkamitti fudhata kana tarii Jawaar Faa biyya alaatti baratanii poolitikaan isaanii inni biyya alaa fi biyya keessaa waliin fudhatu kun deebiidha biyya diimokiraasii qabu keessatti barnoota baratanii poolitikaal saayinsii isaanii yaaqii waan ifillaa Ameerikaa fi Awurooppaa keessatti malee hojjetu Itoophiyaa keessatti diimokiraasiin hin hojjetu hin jiru Itoophiyaa miti Afrikaatti hojjetu isa kana qabsoon keenya isa kana yeroo meeqa cinii namna yaaqii waan ana yeroo meeqa nu abbaan barbaade nu gurgurataa gabaanu baase 91 soo namicha nu gurguratee bade ayyee isatu kaashiitti nu gurguratee bade ishee kaan fixee waraana Oromoo kuma 2018 too kunoo namichuma isaan keenyaa kanatu hayyuma keenya kanatu bilisoomne qabsoon goolabamte jedhe ammas karaa nagaan hin jettu yaaki la ilaha illallah muhammadur rasulullah maali gaa callisanii maar kareebuun ummanni Oromoo kunis walakkaan akkuma taayeen nuun jette girrisaa ganama gabrummaa himatti galgala bilisoomti ganama kaatee boossi ajandaa barbaadi ajandaa tokkotti darbatee diinni iyyisiisa abiyyi ture gadda waa mirga hiree Oromoo haasaa oleedhan isammoo harka rukutaa ergaa acabcaabii harka rukutaa erti girrisaa lafa akka ka'umsa qabsoo fi galumsa qabsoon beenne yaaki bifa namaa fi amantii namaan ilaalina nama jala deemtan inni islaamaasi inni ani islaama ofiin jettusi nami tokko yookiin Muhammadii Jamaalii islaama hordofa jettee jala deemta taanaan ati kaayyoo tokko hin qabdu ofuma harka reebaa hafta ilmaan kee atis gabrummaa majalatti dhumtu inni kiristaanaasi takilee abarraa inni ortodoksiidha inni peenteedha jettee jala deemta taanaani dubbii siyaasaati si fudhatee boolla qabrii isa uunuma torbaatamaa keessa galseena si fudhatee achi keessaa iyyanuu dhageessu yoo iyyiteewu nama achi keessaa si baatu jiru kanaafu namaaf harka reebuu osoo dhiiftanii bareedaadha namaaf harka reebuu osoo dhiiftanii walumaa gala cuunfaan dubbii gooti uummanni Oromoo inni lixaa jiru asoosaarraa kaase inni gaba amma baabbileetti
Boorana Moyaalee irraa kaasi aga Walloo Raayyaatti qabsoo hidhannoo jabeessiisa hidhatee jiru tumsi isa diina tokko sirraa ajjeesu tumsi kalaas waraana bilisummaa Oromoo jabeessi kanaan ala warri kan faayidaan qabdu qoshee wallahi wa billahi karim faayidaa tokkoon qabdu wayyaanee karaa nagaatiin gadi irraa buufneettan wayyaanee karaa nagaatiin buuftanii dhugumatti ummata Oromoo meeqaan meeqa dhume qeerroo kumijaa olin dhumne karaa nagaatii kun meeqaan meeqatu mana hidhaatti cinaan irraa cite meeqaan meeqatu mana hidhaatti qaamni saalaa isaatii doome meeqaan meeqatu miillaa farki irraa cite karaa nagaatii kun wayyaanee karaa nagaatti gadhiifte qeerroo meeqaan meeqatu itti dhume wayyaanee aangoo irraa buuseeti nafxanyaa fidee yaabsise qeerroon qabsaa'onni Oromoo wayyaanee irraa ariinan warri siyaasaan harkaa bade immoo warri daldala siyaasa daldalachuu barbaadan fidanii nafxanyaa awwaalamti qabriidhaa baasanii fidanii aangootti kennanii tara warafaa isa jedhan afaan Amaariffaatiin dabaree isheen immoo nu cafacafutti